አስቸኳይ ስብሰባ ስላለ ጓዶች ይዛቸው እሺ ዛሬ የተገናኘነው በአዲስ አበባ በማስተር ፕላን ላይ ስለሚደረገው እርምጃ ነው። ስራው በአስቸኳይ ተግባራዊ ሆኖ መጀመር አለበት። ስለዚህ በአንተ በኩል በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያሉ ወይም በማስተር ፕላን ኤሪያ ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ቦታው እንዲለቁ ማስደረግ ይኖርብሃል። ህዝቡን የማሳመን ግዴታ አለብህ። ልማትን የሚያደናቅፉ ጸረ ሰላም ኃይሎች እያደረጉ ያሉት አይታችኋል። ያም ሆነ ይህ ስራው ተግባራዊ ይሆናል። ስለዚህ አሁን የጠራኋችሁ ለእያንዳንዳችሁ ውሳኔና ትዕዛዝ ላስተላልፍላችሁ ነው። በጉዳዩ ላይ ወይም እንቅስቃሴው ላይ ችግር የሚፈጥሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ካሉ በማዳግም ሁኔታ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ይህ ለአባላቶችና ለመለከታቸው አካል እንድታስተላልፍና ጉዳዩን በቁጥጥር እንድትይዙ። ምክንያቱም በዚህ በአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ላይ እንደተመለከታችሁ ብዙ ሰዎች ብዙ ጸረ ሰላም ኃይሎች እንቅስቃሴ በማድረጋቸው ያው እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በአካባቢው ያሉ ነዋሪዎችም የኛ እርምጃ ምን ያህል የማዳግሙን እንዲያውቁትም አንዳንድ እርምጃዎችን ወስደንባቸዋል። እንደምትመለከቱት ባለፈው በሰላሌ ላይ 2 ሰዎች በስቅራት እንዲሞቱ የተወሰነው ህዝቡን ለማስፈራራት የተደረገ ነው። እንዲሁም ሌሎች ነው። ይሄ አልበቃ ብሎ ግን አሁንም እናደናቅፋለን ብሎ ከሆነ እንዳልኳችሁ እርምጃው ቀጣይነት ይኖረው። أنا سيجنو؟ لكن كان موجود. أي أنا ما بدي سكان اللي يعني بسرتي. برم سستي كوجرا يعني بسرتي. هذا؟ أبا. باقي كم دو؟ ماني برم سستي تنجين ندمتو. دايرة هذا مام. نيا من ندمت مانا برم سستي ندم باقي.
Sige keessa ijoolleen gandaa deemte. Achi sige keessa haga mana barumsaa haga ati waa nyaattu anillee mee gurra kanaa waa caqasa. daawwattoota keenya kabajamoo dhimma karoora maastar pilaanii Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee ilaalchisuun tibba kana magaalaa Hawaasaa keessatti bakka bulchitoota magaalaalee Itoophiyaa fi akkasumas ogeessoti pilaanii magaalaalee Oromiyaa argamanitti gorsaan muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaay Tsahaayee qondaalota mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchitoota magaalaa godina addaa Oromiyaa irratti dhaadatan ilaalchisuun waraabbii sagalee galma walgahii sanaa keessa Oromiyaa miidiyaa Neetworkii ergame abdii fiixee akka ta'anitti qindeeffateera ammas nu waliin tura. ህገ ደንቡን ህገ መንግስታችን የሚጻረር ማንኛውም ነገር ከተፈጠረ ህግ ከምንም በላይ ነውና ጨርሻለሁ። ጥያቄ ካላችሁ መልካም አንተን ፈልጋለሁ ሁለቱ ይቻላችሁ። አንደኛ የሚሰጥ መመሪያ የኦሮሞ ማህበረሰብ ከኦፒዲዮ ጋር ምንም አይነት ስምምነት እንዳይኖራቸው የማድረግ ትልቁ እርምጃ በእያንዳንዳቸው ላይ እነሱን የሚከታተል ኃይል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምን እያደረጉ ምን እየሰሩ እንደሆነ ይህ ትልቅ ኃላፊነት ነው። እነሱ በተለያዩ ቁጥር ልማታችን ይቀጥላል። እነሱ የማይስማሙበትን መንገድ እየፈጠራችሁ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ከዛ በተጨማሪ የእያንዳንዱ የኦፒዲዮ እንቅስቃሴ ክትትል ይደረግ። የእናንተ ኃላፊነት ነው። mootummaan barattootaa fi akkasumas uummata Oromoo kumaan lakkaa'aman hiriira mormii barattootaa sana keessaa qooda fudhataniittu akkasumas qindeessuu keessatti hirmaattaniittu jechuun maqaa shororkeessummaatiin mana hidhaatti guuruu jalqabe. Pirojektii qindaa'aa maastar pilaanii Finfinneef godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee jedhu sun yeroof dhimmisaa kan moggaattafe fakkaatee turullee ji'oota hanga tokko booda garuu tibba kana ammoo deebi'ee yaadisaa bifa haaraan gadi ba'e. Tibba darbe magaalaa Hawaasaa keessatti bakka qondaaltoti bulchiinsa magaalaalee Itoophiyaa fi ogeessoti pilaanii magaalota Oromiyaa wal gahanitti dhimma pirojektii maastar pilaanii Finfinneef godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee sana ilaalchisuun miseensi hojii raawwachiiftuu uummata Tigraay fi gorsituu muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaay Tsahaayee lafarra harkifachuun karoora sanaa waca barattootaa kan ittiin jedhan mormii barattoota yuunivarsiitii Oromiyaa fi waliin dhahuu qondaaltota Oromiyaa tokko tokkoon otoo hin taane rincicummaa doofummaa fi laafina qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka ta'e ifatti dubbatan. Karoora sana hojiirra oolchuuf kan jiran ta'uu erga dhaadataniin boodas namooti ammas karoora sana dura dhaabbatan gatii isaan gitu argachuuf jiru jedhan. Obbo Abbaay Tsahaayee akka jedhanitti qondaaltoti mootummaa naannoo Oromiyaa barattooti yuunivarsiitii fi bulchitoonni magaalaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee karoora sana gufachiisuuf yaalii godhaniif akka sirriitti isaan galchuuf jiran sagalee xiiqiitiin irra deebi'anii ammas dhaadatan. Namoota adda bilisa baasa uummata Tigraay bu'uureessan keessaa tokko kan ta'anii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii sanaa akkasumas gorsaa muummee ministeera Itoophiyaa jiran keessaa tokko kan ta'an obbo Abbaay Tsahaayee haasaa dheekkamsaaf akeekkachiisa of keessaa qabu kana keessatti bulchiinsa naannoo Oromiyaatiin bututtuu fi hattuutu keessa guutee jedhani. Waraabbii sagalee walgahii sana keessa Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ergame akka taanutti dhiyeessineerra. ግርግሩ ሳይፈጠር አምና ጀምሮ እኮ ነው መጀመሪያ Dhaabbati kun jechuun mootummaan kun dhaabbata yookaan mootummaa sanaa olitti yaadudha. Fincilli sun otoo hin eegaliniin dura bara darbe ture qondaaltota olaanoo naannolee walitti qabnee kan biiroo muummicha ministeeraa keessatti marii taasifne. Mariin sun qophaa'ee walga'iin jalqabee utuu walga'iin sun adeemaatti jiruuti kan naannolee Oromiyaa keessatti fincilli sun eegale. Karoorri kun kan sana dura itti qophaa'ame karoora guddaa ture.
Adwaawwayin yookaan mootummaan biyya bulchu kun mormii barattootaaf waliin dha'uu bulchitootaatiin karoora biraan baasu. Keessumaa bulchitooti magaalaa tokko doofummaa fi lallaafina isaaniirraan kan ka'e fincila barattootaa sana qindeessuu keessatti hirmaachuutti seenan. Isa kana immoo ሌላው በውጭው ዓለም እየተላለፈ ያለው የኦኤምኤን ሚዲያ ትልቁን ጨዋታ እየተጫወተ ያለው እሱ ነው። በእኛ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉትን መረጃዎች በሙሉ እያሰራጨ ነው፣ እያስተላለፈ ነው። በምን መልኩ መረጃዎች እየወጡ እንደሆነ ክትትል ሊደረግበት ይገባል። ምክንያቱም ይሄ ሚዲያ ህዝቡን እያነሳሳ ነው። ይሄ ሚዲያ በተቻለ መጠን ልታገድ ይገባል። ዱበኔ ሀዊኔ ኦብሲኔ ጀልፍኔ ኦብሲኔ ኦብሲኔ obsinu bayate urji waka bone ade sigobane dubane hawine Abba bar ayyan sura oblasa kiya qabatte boya jirti. Abbaki ati amma waan kana dhiisi barumsatti hin geenne bara heddumaan daganne meeqa barumsatti ga'e barumsa kana deeme. Imimman haadha tiyya odoo argu akkamti barumsa nagala. Ati yeroo waan akkanaa yaaddu hin geenne amma ka'i gara mana barumsaa deeme. Laal hubadhu ati yoo amma jabaattee barattee bakka gaarii geette biyya keetiilleef gumaa obboleessa keetillee akkasumas immoo imimmaa haadha teetii tana gaafa san baasuu dandeetta. Amma ati wanni godhuu qabdu barumsa kee qofatti jabaachuu qabda. Obboleessa keetu baradhee biyya tiyya fayyadaa jedhee barataa ture. Garuu baratee biyya isaa fayyaduu miti. Reffee isaatu kadhatanii fudhatan. Amma atillee wanni godhuun sirri jiru kaatee gara mana barumsaa deemuu qabda. Anillee dhimma tokko qaba. Ka'ee sima duubaan ba'a. Amma atillee gara mana barumsa keetii. Egaa akkuma waliin jennetti barumsatti jabaadhu. Anis wajjin deema abba. Ati waan akkanaa yeroo yaaddu hin geenne ka'ii gara mana barumsaa deeme. Abba na hin tuffatiin si wajjin deeme loluu baadhuus bilbila keetiin viidiyoo waraabee waraa kenna ka'alatti ergaa. Ati akka obboleessa kiyya deemtee achitti haftu natti fakkaate sodaadhe. Hin sodaatin achiin hin hafu hin dhufaan hin deebi'a. Ammoo of duuba deebi'a gara manaa.
ባኩ እርምጃ ነው። በአምቦ ላይ የተደረጉ እርምጃዎች፣ በተለያዩ ኦሮሚያ ክልሎች የተወሰዱ እርምጃዎች በጣም አርኪ ናቸው። አሁንም ቀጣይነት ኖራቸው ይገባል። በአምቦ ላይ የተደረጉ በተለያዩ ኦሮሚያ በጣም አርኪ ናቸው። አሁንም ቀጣይነት ኖራቸው يتعلبات أتا أي نجاري من ده أبغى تعمل كات بيتي مفرسنا ويعطي بيت يلهم بلا بيتش يعني كفدرالي ما عاد سوا ما صار بلانس عليكم بيتي فرسنا أنا حبي قالت بيتي أنت لك أنا توجين عمرك أنا كأبليسك هي أجلسه أشوف أنا أجلسه شيء عادي من الناس تأنقبوا Boros rejil bukas. Wano ogono ando ogamono. Oromiyan tan Oromoti. Dinne dida master plani. Wayyaanee dhagaan kera dhiigaho. Bara qosheen bofatate murtiin kee haqadha. Nukasa. Kan rafe dan maksa. Dubane hawine obsine jallifne obsinu bayate urji waka bone ade sigobane dubane hawine obsine jallifne obsinu bayate urji waka bone ade sigobane